sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata hagayya 15 bara 2017 ashama akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma barame oduu isin dhageessisuun eegalla. Qophii addaa akkasumas yaada dhaggeeffattootaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu an Michuu Lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsaa. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oduu kan isin dhageessisu an qalbeessaa dhangiyaati. Oromiyaa bakkeewwan danuu keessatti duulli lagannaa gabaa itti fufe. Ergamaa diinaa Inspektar Warquu Baaneef akeekkachiisi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti fincilli xumura garbummaa haalaan itti fufee jira. Tarkaanfiin ergamtoota wayyaanee irratti fudhatamu magaalaa Dambidollootti cimee itti fufe. Dhumarratti walga'iin ergamtoota wayyaanee qaaniin goolabame. Amma oduu tokko tokkoon. Oromiyaa bakkeewwan danuu keessatti duulli lagannaa gabaa itti fufe. Najjootti uummanni lagannaa gabaa kan jalqaban yoo ta'u, magaalli Najjoo ammas mormii ishee itti fuftee keessummeessitee jirti. Guyyaa sanbata xiqqaa magaalaa Najjootti guyyaa gabaa guddaa fi aanaalee ollaa kan hirmaachisu gabaa guddaa ture. Sababa lagannaa kanaaf gabaan sun hafuunsaa beekameera. Itti dabaluunis tajaajilli geejjibaa guutummaa guutuutti kan dhaabbate ta'uu gabaasni qeerroo gamasii ergame addeessee jira. Hagayya 12 bara 2017 Shawwaalixaa Ada'aa Bargaa Mogor keessatti duulli lagannaa gabaa bifa nama ajaa'ibuun guyyaa 4ffaaf jabaatee itti fufe. Guyyaa sanbata duraa Mogor keessatti gabaan Reejjii gabaa guddaa torbanii yommuu ta'u, sababa duula lagannaa gabaatiin nama mitii simbirrillee magaalicha keessaa hin sochootu. Guyyaa kana mootummaan wayyaanee maqaa qaraxaa funaanuutiin galii guddaa argachaa kan ture yoo ta'u, sababa kanaan duulli lagannaa gabaa madda galii wayyaanee hongeessee jira. Ergamtoonni wayyaanee uummata doorsisanii baasuuf yaalan illee namuu gurra itti laachuu dhabuu duraan abdii kutataniiru. Akka odeeffannoo jirutti bulchiinsi OPDO aanichaa sochiin uummataa humna keenyaa ol ta'ee jira jechuun abdii kutataa jiraachuu baramee jira. Haaluma wal fakkaatuun godinuma kana keessatti aanaa Meettaa Roobii magaalaa Laga Roobii keessatti guyyaa kaleessaa yeroo uummanni lagannaa gabaa taasisaa jirutti jaleewwan wayyaanee gabaa bahanii daldalachuuf yaalan humna qeerroo magaalichaan bittinfamanii jiru. Sababa kanaan waraanni wayyaanee dhukaasa banuun magaalattii shororkeessaa akka turan qeerroon itti dabaluun addeesseera. Ergamaa diinaa Inspektar Warquu Baaneef akeekkachiisi qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Ergamtichi diinaa Inspektar Warquu Baanee jedhamu godina Shawwaalixaa aanaa Ada'aa Bargaatti ajajaa poolisiiti. Namichi kun yeroo garaa garaatti jiraattota magaalaa Mogoriif hincinni akkasuma akka waliigalaatti yakka hangana hin jedhamne uummata aanaa Ada'aa Bargaa irratti raawwataa ture. Magaalaan Mogor Oromiyaa keessatti bakkeewwan lubbuun ilmaan Oromoo hedduminaan waraana agaaziitiin galaafataman keessaa tokkodha. Yakka waraanni agaazii magaalaa Mogorii fi hincinni keessatti lubbuu ilmaan Oromoo balleessuuf raawwateef adda durummaan namni ajaja dabarsaa ture Inspektar Warquu Baaneeti. Ilmaan Oromoo aanaa Ada'aa Bargaa keessaa guuramanii manneen hidhaa sadarkaa garaa garaatti gidirfamaa turaniif har'allee hiraarfamaa jiran kan waraana agaaziitiif haala mijeessee qabsiisaa tures nama kanadha jechuun qeerroon saaxilee jira. Haaluma wal fakkaatuun adoolessa 29 2017 dargaggoota Oromoo nagaa 4 magaalaa Mogor keessaa qabsiisee jira.
Agayya tokko bara 2017 dabalataan dargaggoota Oromoo Mogor irraa nagaan hojiidhaaf gara Finfinneetti imalaa jiran magaalaa Hincinniitti qabsiisee jira. Dargaggoota qaroo uummataa kanneen mana hidhaa magaalaa Hincinniitti erga hiraarsaa cimaa irraan geessisee booda gara mana hidhaa magaalaa Ambootti akka dabarfaman taasisee jira. Uummanni Oromoo magaalaa Mogor keessatti argaman irratti waraana agaazii ajajuun manarra deemuun karaa irratti akka nama hiraarsanii fi shororkeessaniif kan ajaja dabarsu Inspeektar Warquu Baaneeti. Waraanni agaazii waarshaa Daangootee keessa qubatee hojjettoota waarshichaa fi uummata Mogor akka gidirsuuf kan haala mijeessee tures namuma kana ta'uu qeerroon Mogor saaxilee jira. Walumaa galatti yakka ajjeechaa hidhaa fi hiraarsaa reebichaa fi saamicha waraanni agaazii ilmaan Oromoo Ada'aa Bargaa irratti raawwataa turee fi itti jiruuf itti gaafatamaa guddaa kan fudhatu Inspeektar Warquu Baanee akka ta'e uummanni Oromoo fi qeerroon iddoo kamuu jiru hubachuu qaba. Kanaafuu nama harka mirga sirna TPLF ta'uudhaan ilmaan Oromoo gidirsaa ajjeesisaa jiru kana qeerroon Oromoo fi qaamni Oromoof qabsaa'u kamuu lafa argattetti tarkaanfii dhumaan akka adabu qabu dhaamamee jira jechuun qeerroon Ada'aa Bargaa beeksisee jira. Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti fincilli xumura garbummaa haalaan itti fufee jira. Agayya 11 bara 2017 godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti sochiin warraaqsa fincila xumura garbummaa duulli gabaa lagachuu fi qabeenyaa ofii gabaa laguu diddaan gibiraa fi gidiraa uggura sochii geejjibaa dhaabuun daran jabaatee itti fufee jiraachuu gabaasaan qeerroo Mandii irraa ifa godheera. Kanumaan walqabatees poolisoonni humnaan daldaltoota suuqii bansiisuuf yaalanis uummanni magaalaa Mandii tokkummaan didee shira diinaa kana fashaleessuu isaanii gabaasameera. Agayya 13 bara 2017 godina Kibba Lixa Shaggar magaalaa Walisoottis sochiin marsaa lammaffaaf guyyaa ja'affaaf sochiin warraaqsa fincila xumura garbummaa duulli gabaa lagachuu fi qabeenyaa ofii gabaa laguu diddaan gibiraa fi gidiraa uggura sochii geejjibaa dhaabuu fi hojii dhaabuun ammas daran jabaatee itti fufee jiraachuu qeerroon magaalaa Walisoo ifa godheera. Kanumaan walqabatee tajaajilli gaarii fi fardeen gaarii harkisan illee utuu hin hafin diddaa bifa kanaan daran jabaatee finiinaa jiraachuu qeerroon Walisoo gabaasanii jiru. Oduma walfakkaatuun godina Hararge Ba'aa aanaa Gursumii fi magaalaa Funyaan biratti sochiin warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa falmaan daangaa lafa Oromiyaa wayyaaneen murtee somaalotaaf kennitee hatattamaan deebi'uu qaba jechuun duula gabaa lagachuu fi qabeenya ofii gabaa laguu uggura geejjiba buusuu fi diddaa gibiraa fi gidiraa dabalatee roorroo daangaa darbee teenyee ilaaluun furmaata miti jechuun qeerroo fi uummanni wal ta'uun hiriirri mormii guddaa geggeessamaa jira. Wayyaaneen waan qabdee gadhiiftuu dhabaa jirti jechuun qeerroon Gursum gabaasee jira. Tarkaanfiin ergamtoota wayyaanee irratti fudhatamu magaalaa Dambidoollootti cimee itti fufee jiraachuu qeerroon gabaase. Magaalaa Dambidoollootti ergamtootaaf jaleewwan wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti fufee jira. Baatilee darban keessa humna tika wayyaanee kan ta'an qofa namoota 5 lubbuun kan adabaman yommuu ta'u Agayya 12 bara 2017 ergamaa diinaa fi dhimma nageenyaa magaalaa Dambidoolloo kan ta'e nama Dassaaleny jedhamu irratti rasaasaan tarkaanfiin humna addaa magaalaa Dambidoolloon fudhatameera. Yeroo ammaa kana ergamtichi kun hospitaala seenee du'aaf jireenyi isaa hin beekamu jechuun qeerroon Dambidoolloo gabaasee jira. Oduu biraan Weellisaa Waaqee Badhaanee yeroo san Shuumii fi Siisay Daraasaa sababa hin beekamneen magaalaa Sulultaa keessaa ukkaanfamuu isaanii beekamee jira. Weellisaa Waaqee Badhaanee kana duras sababa Oromummaasaaf qofa hidhamaa turuusaa beekamee jira. Namoonni butaman kunneen yeroo ammaa kana eessa akka jiran wanti beekamu akka hin jirre maatiin isaanii dubbataa jiran. Magaalaa Shaambuutti tajaajilli ibsaa fi bishaanii uummata rakkisaa jiraachuu dhagahamee jira. Ibsaan magaalattii guyyaa 10f babbadee kan dhufu yommuu ta'u namoonni hojii isaanii ibsaa waliin wal qabatee jiraatan baay'ee rakkachaa jiraachuu isaanii beekamee jira. Akkasumas tajaajilli bishaanii magaalaa Shaamboo baay'ee hammaataa fi uummanni nyaata qopheeffachuuf illee baay'ee akka rakkachaa jiru beekamee jira. Dhumarratti walga'iin ergamtoota wayyaanee qaaniin goolabame. Agayya 13 bara 2017 ergamtoonni wayyaanee Oppiidiyoon Lammaa Magarsaan durfamtu galma Miliniyeemii kutaa magaalaa Finfinnee Booleetti argamutti maqaa walga'ii dhimma bu'aa addaa Finfinnee irraa uummanni Oromoo argachuu qabu jechuun olola afaan fajjii uumuuf walitti qabamaa jiraachuu maddeen qeerroo Finfinnee gabaasan.
Walgayii kana ilmaan Oromoo hojjettoonni ogummaa garaagaraan uummata tajaajilaa jiran illee seenanii jiraachuu fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa akka deebii argatuuf gaaffiin ka'e. Ergamtoonni kun garuu gaaffii uummataa cinatti dhiisuun dhimma tola ooltummaa xibaaraa akka turan gabaasni Finfinnee arganne ifoomseera. Kanumaan walqabatee uummanni gaaffiinsaa seeraan waan hin deebineef waltajjii irratti Lammaa Magarsaa fakkaattota isaa dhiisanii kan ba'an ta'us beekameera. Uummanni keenya magaalaa Finfinnee galma Miiliiniyeemiitti walga'ees silas waan gaarii tokko akka isaan irraa hin eegnee fi aangoo homaattuu akka hin qabne ergamtoota wayyaane kanaaf dhaamaniiru. Hirmaattonnis uummata Oromoof bu'aan addaa kan kabajamuuf yoo Oromoon dura bilisoome ofiin of bulchuu danda'e qofadha jechuun walgayii kanaan ergamtuun wayyaanee furmaata fiduuf utuu hin ta'in mootummaan wayyaanee muddama guddaa sochii warraaqsa fincila xumura garbummaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo hundaan finiinaa jiru irraa ishee mudatee jiru dura dhaabbachuu fi olola afaan fajjii uumuuf kan yaadame ta'uu hubachuun sabboontonni ilmaan Oromoo gaaffii warraaqsaa irratti finiinsuun fashaleessuu isaanii gabaasni arganne addeesseera. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa oduu nuti har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa qophiilee keenya afaan faana turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Qalbeessaa Dhangiyaa ture horii buli jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun sirba tokkoon booda gara qophii addaa Jaal Abdii Bilisummaatiin dhiyaatutton isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Didenu ramarsite mana urratti digre lammi ko gidirsite kale se akkasi argana yarana silas kamtu kami balbala duga banami adami olla gamsa galgali boicha ganamni boicha dubina dovde yarana kawala devicha jiru mal jirra kawe jara jirra Gabruma matati badani baradabru wali nargu unne kange bajaman nabil sumaya nargu muda mudi giyana bayine okola tu mangara jira jale adunite bari umiste baratu konae bari demole barano Ibarano malata Inya sila baruma Gubata Arrasñate nungune la jargaramboye Unne raje
kana wal gogodu nafu akazinga yoga magasa na mare wala kumani amanta utaka kana wal gogodu nafu akazinga yoga magasa na mare bini kumani oh gerro akuma gerrensa bosona wa isagale kesanu gamachise barana kene bukenu daga jamsa gabani pabadi awani tilapa warabe nunya churai mana ya isanya tani yolu katawaya warabe nunya churai mana ya isanya tani yolu katawaya warabe nunya churai mana ya isanya tani yolu katawaya warabe nunya churai mana ya isanya tani yolu Murni gita bittoota Oromoo yeroo gara yerootti saamicha biyya keenya biyya Oromiyaa daran babal'ifachuuf abbaluu keessatti yeroo dammaqinsi uummataa daran ishee kan rifaasisu ta'ee burjaaja uumuuf hin jirree funaantee sagalee uummataa ofirraa qabbaneessuuf kan abbaltu ta'uun hubatamaadha. Haaluma kanaan saatii daangaa biyya keenyaa ceetee nu saamtu kana keessa uummanni gabrummaa dunuunfatee itti deemu kana ofirraa qeenda'uuf sagalee tokkoon gabrummaan nugaa yoo jedhee falmatu kana keessatti idda saamichaa aanjeffachuuf uummata harkaa haqaaqattee ba'uuf maloota dulloomaa fayyadamuun daran abbaltee milkii dhabdee jirti. Maloota sana gaafa uummanni irratti baru murni saamee dhiiga uummataa xuuxuu bare kan ciisu ta'ee otoo hin taane maloota jajjaboo baafachuu daranuu jabeesse. haa ta'u malee falmaa mirga abbaa biyyummaa qeerroon bilisummaa Oromoo ummata isaa ummata Oromoo dabalatee taasisaa jiru keessatti sochiin akkaan ho'ee jiru akka hin dhaabbanneef maloota diinaa mara duuka bu'ee saaxiluun qabsoon akka hiixatee furgaafatee murna diinaa wayyaaniif ergamtoota diinaa kan taate gartuu OPDO akka qabamuu hin dandeenye taasisaa yoo nagaheera. Haaluma kanaan afaan faajjii uumuuf gartuun arcaatu obbo Lammaa Magarsaan geggeeffamtu waan hiikaaf fala tokko laachuu hin dandeenyetti dhimma addaa Finfinnee jechuun walgayii mataaf miila hin qabne waamtee turte. Walgayiin sun gootota ilmaan Oromoo qeerroo bilisummaaf uummata Oromoon waaroo qaanii diinatti uffisuun goolabamee jira. Haaluma kanarratti bu'uureffatee qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa kanaa gadi laatee jira. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa bilisummaa ofiin of bulchuu nagaa fi tasgabbii argachuudha malee dhimma bu'aa addaa miti. Ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaan Oromoo ololaaf maqaa walgayii dhimma bu'aa addaa Finfinnee jechuun ergamtuun wayyaanee OPDO'n geggeessitu ilaalchisuun kenne. Gaaffiin uummata Oromoo ifaadha tokkoof tokko. Gaaffii mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoof kabajamuu fi deebii argachuu qaba. Finfinneen qabeenya lafa Oromooti. Mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu murteessuuf kan alagaan mirga irratti qabu miti. Mirgi hiree ofii murteeffachuu
ofiin of bulchuu bilisummaa fi tasgabbiitti jiraachuu uummata Oromoof haa kabajamu. Hidhamtoonni ilmaan Oromoo sababa Oromummaa fi siyaasaan hidhaman hundi haal duree tokko malee hatattamaan haa hiikaman. Sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa amma geggeessaa jirru duula gabaa lagannaa fi qabeenya ofii gabaa laguu, diddaa gibiraa fi gidiraa, uggura geejjibaa kaa'uu, daandii konkolaataa cufuu, sochii geejjibaa dhaabuu fi hojii dhaabuu dabalatee hanga gaaffiin waliigalaan gaafachaa jiru deebii argatuutti warraaqsi keenya bifa addaan hin cinneen kan itti fufu ta'uu hubachiifna. Daangaan Oromiyaa cabee jira. Cabuu irra darbee lafti Oromiyaa baha Oromiyaa godina Harargee irraa muramee Somaalotaaf kennamaa jiraachuurraa uummata keenya waliin ta'uun nuti qeerroon falmaa hadhaa gochaa jiraachuun ifadha. Daangaan Oromiyaa sirriitti akka deebi'uu fi lafti Oromiyaa muramee kennamee jiru atattamaan uummata Oromoof deebi'uu qaba. Sababa gaaffii mirgaa karaa nagaa qeerroon bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo gaafateef hiriira nagaa fi hiriira mormii geggeessuun haqa keenyaaf falmachaa jirruuf yakki guddaan nurratti geggeeffame. Ilmaan Oromoo 4,500 ol wareegamaniif mootummaa wayyaanee TPLF OPDOnis itti gaafatamuun aangawoonni ajajaa dabarsuun lammii keenya waraanaan ajjeesisan seeratti haa dhiyaatan. Ilmaan Oromoo kumootaan lakkaawaman qaama hir'uu taasifamuun wal'aansa gahaa dhabuun haala ulfaataa keessatti argamaniif wal'aansi gahaan godhamee fi beenyaan kaffalamuufii qaba. Qaamonni yakka ilmaan Oromoo irratti raawwatan seeratti dhiyaachuu qabu. Sababa sochii kanaan ilmaan Oromoo hidhamanii hiraarfamaa jiran miliyoonatti lakkaa'amu haal duree tokko malee akka hiikaman ammas irra deebinee gaafanna. Yakka waraanaa uummata keenya ayyaana irreechaaf manaa bahee ayyaana irreechaa hora Harsadii Bishooftuutti yakki duguuggaa sanyii uummata keenya irratti raawwatameen lubbuun ilmaan Oromoo 700 ol wareegameef mootummaa wayyaanee fi ergamtuu wayyaanee OPDO'n itti gaafatama fudhachuun qaamota ajaja dabarsuun uummata keenya ficcisiisan seeratti dhiyaachuu itti gaafatamuu qabu. Walgahiin bifa kamiiniyyuu wayyaanee fi ergamtuu wayyaanee OPDO'n geggeeffamu itti fakkeessaan bitaa umurii dheereffachuu fi ololadha malee gaaffii keenyaaf deebii ta'uu hin danda'u. Biyyattiif mootummaan wayyaanee abbaan irree nagaaf tasgabbii kan hawwu yoo ta'e aangoo uummataa fi qeerroo bilisummaa Oromoof gallakkisee mootummaan ce'umsaa kan adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hundaa fi jaarmiyaalee sabootaa cunqurfamoo hunda hirmaachisee akka hundeeffamu ammas irra deebi'uun gajjabeessinee gaafanna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoorraa. Qeerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan nu gammachiise barana. Qeerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan nu gammachiise barana. Qeerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan dinni sodaatti barana. Qeerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan dinni sodaatti barana. Loliin loltaa qeerroo jabaattu kafeerroo. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya isa xumuraa haala sochii diddaa gibraaf fincila xumura garbummaa ilaalchisee dhaggeeffataa keenya magaalaa Najjoorraa haasofsiisnee jirra nu waliin tura. An Michuu Lammiin jedhama sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaarra darburraan isiniif bilbila. Mee haalli naannoo keessanii diddaa daballii gibraa fi fincila xumura garbummaa waliin wal qabatee haala jiru nuuf kaasuu dandeessu? Gibra humnaan olii irratti yaadan taatu tokko. Ayyee. Akkuma yeroo duraa sanatti labsame uummanni diddaa labsame sana jechuudha. Qeerroo hundumtuu walii galteedhaan fudhachuudhaan. Ayyee. Tarkaanfiilee adda addaa yeroo fudhatanitti haalli gibra sanaa akka aanaa Najjootti yeroo ammaa yeroo ilaalamutti ni ilaalama jedhamee asirreeffamu yoo malee amma tokko ilaalamni isaa sun ammayyuu sirrii akka hin taanedha. Uffanni gibraa kun kan dubbatanii. Ayyee.
asirrattis gaaffiin karaa seerrawaadhaa fi tarkaanfiilee karaa fudhatuudhaanii ammas dhiyaachaati akka jirudha jechuudha. Hayyee mee guyyaa kaleessaa dheengaddaa fi har'aa itti fufeema godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo Mandii akkasumas Jaarsoo warra jiruu fi Biilaa Dongoroo keessatti diddaasi ture mee walitti qabaadhaan maal fakkaata haalli godina Wallagga Lixaa? Diddaan kun akka godina Wallagga Lixaa keessaa akka magaalaa Najjoo fi akka waliigalaatti yaadan ibsu tokko akkuma beekamu labsiin diddaan kun jechuudha yookiis immoo sunu gabaa laginaa jedhamee labsamee akkuma ture jechuudha hidhamtoota siyaasaadhaa fi wantiyyuu utuu hin hafini daldaltoonni fi barattoonni hundumtiyyuu jechuudha qote bulaa maal utuu hin hafini guyyoota kaleessa deemidhaa naannaa guyyoota sadii fi hundumtiyyuu cufatee diddaa sana argisiisaa akka turedha jechuudha. Har'ammoo jechuudha xiqqoo ishee gaddisuunillee kan utuu gaddine amma kanatti kan xumuruyyuu miti jechuudhaan xiqqoo ofii keenyaaf hojjechuu ni dandeenya maal sababii jedhanii har'ammoo gabaa adda addaa bananii jechuudha har'a kana banamee daandii fi hojiilee adda addaatti oofeera jechuudha irraa ganamaa kaasee. Hayyee dhaggeeffataa keenya mee guyyaa kaleessaaf dheengaddaa magaalaa Najjoo keessatti qabeenya diinaa irratti tarkaanfiin fudhachuun cimee fa'aa akkatti fufee dhageenyee jirra mee maal jettu isa kanarratti? Sirriidha tarkaanfiileen fudhatamanii namoota mana seeraa keessa hojjechuudhaan mana seeraa sana diroo godhachuudhaan uummata irratti tarkaanfiilee cimaa qeerroo irratti fudhachuu barbaadaa turani. Hayyee. Beeksisni adda addaa fa'aa akka itti kennameedha. Sabni haa ta'uyyuu malee isaan irratti beeksisni adda addaa kennameera kan biraa daandiilee adda addaa cufamuudhaan jechuudha humna diinaa ofirraa dhorkuudhaaf jecha isa kana tarkaanfii tokko fudhachaa turaniiru. Tarkaanfiin sunis akkuma itti fufeetti jechuudha bifa dhoksaadhaa fi seerawaadhaan qeerroo waliigalee amma wal fakkaatan akkuma itti fufaa jiranidha jechuudha amma yoonaan. Hayyee dhaggeeffataa keenya godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjoorraa yaada bareedaa fi yaada hawaasa keessaa nuu kaastan mee dhumarratti uummata Oromoof qeerroo waliigala Oromiyaaf dhaamsa qabdan yoo jiraate asumaan sin affeerra. Dhaamsi ani akka nama tokkootti jechuudha uummata Oromoodhaaf qabu. Hayyee. Yeroo ammaa kanatti jechuudha akkuma beekamu sirna federaalizimii mootummaa Itoophiyaa keessatti jechuudha. Hayyee. Oromoo yeroo ammaa kana cuuccaa humnaan olii fi cuuccaa uummata sirna bulchiinsaa hin taaneetiin bulaa waan jiruudhaa fi sirna kana jalaa bahuudhaa fi seera sirreeffachuudhaa fi uummanni Oromoo bakka jiru hundumaatii waliigalteedhaan ka'uu qabaachuudha. Haalli waliigaltee sanaas immoo inni tokko yeroo ka'u inni tokko callisuuf hin taane hundumtuu wal faana ka'ee fi bareedee haadhalee kan kana dhaamsa kana qeerroo fi uummata hundumaaf dabarsaa jiru daldalaa maaloo hojjetaa dhadhanii waliin qoodee. Hayyee dhaggeeffataa keenya magaalaa Najjoorraa gaaffiif deebiin waliin gochuuf eeyyamamu waan taateef maqaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof maqaa uummata Oromoo maraaf galatoomi jenna. Carraa kana naaf laattanii asirratti yaada uummata akka biyya keenyaa ta'e isa baasuuf oolii carraa kana laachuu maqaa uummata Oromoo fi qeerroodhaan isin galateeffadha. Hayyee ulfaadha. Egaan dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii dhaggeeffataa keenya magaalaa Najjoo waliin goone kanumaan xumurree jirraa qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Loliin loltaa qeerroo jabaattu kafeerroo loliin didididi. Tokkummaan qabsoof namni hambisna roorroo loliin didididi. Ayyaanni gabroomaa taati deedu tammaate loliin didididi. Dhiigaa goota bartee har'as nu gaafatte loliin didididi. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf dhiyeeffanne kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.